Miidiyaa dhuunfaa gaafa laallu immoo wal abaaruu mormii malee dhaloota irratti hojjechaa jiru. Dhaloota irratti hojjechaa jiru. Asumaan ergaan an darbu tokkotu jira. Warri biyya alaa ta'anii biyya alaa jibbeetiin miti kaniin akkanas hin jiru. Dhageessi nan barsiisanii. Biyya alaa teessee dhalataan Oromoo kaaba dhattee duutu achi deemtee hiraata bineensaan ta'in achi deemtee Oromoon odhaqee ni du'a. Ajjeesuu hin danda'u. Dhalataan mana taa'ee kana laalu sammuu mo'ataatiin mo'atamaan guddata. Please. Qawween jiraatis bishaaniin maali bishaaniin kan Oromoon harkaa qabus kan bishaaniin miti kan tufu. Kanaaf yoo mormiteellee waan sayyoo mormiteellee jechaadha. Fake. Yoo mormiteellee sammuu nama keetii ijaaruun dirqama ta'a. By the way, maraataa ofiillee ofirraa dhiiguun gaarii miti. Sababa itti maraate gaafadhu. Siif hima akka kabiraan maraannee achirra dhaabbattee furmaata laatta. Sigalee maaliif maraattee jetteen kanaan na maraachise achirra dhaabbattee kabiraa akkasii jiraan maraanne irratti hojjette. Kanaaf wal abaaraa oolu, wal dhiibaa oolu, xiinsammuu wal buusaa oolu. Sigalee kanarratti of qusachuun dirqama ta'a jechaadha. Warri biraa asirratti afaan tokko haasa. Kan wal mormu gaafa rakkoo tokko haasa. Kan keenya immoo by the way anaaf akka koottee jira. Namni har'a warra gumaa kaleessaa jala deemee isaaniif koomentii miti laayikii laatu akka nama Oromoo irra qawwee takka dhukaasetti yaada. Daa'imni kaleessa hagaaziin adda addaa keessa rukutamaa turte har'a mana ciisaa jirti lafa hin cabte. Namni garagalee ilaalee jiru haadhaa ta'u jira rakkachaa jira. Daa'ima mana jirtu san tamiilli irraa jette harki irraa jette kan du'e obbaafate nagaan ni kan obbaafate kan mana jirutu jira kan silaa baratee bakka ga'u kan Oromoo jecha dhiige osoo isaan san dagannee har'aan tana jala kaaniif laayik sheer maal goona warra achi dibbee dha'uuf kanaaf namni isaan jala fiigu an akka kootte jecha nama Oromoo irra qawwee takka dhukaase jedheetiin fudhata kanaaf inni guddaan sammuu irratti hojjechuun dirqama ta'a qabeenya irratti miti karaa irratti miti. Building irratti miti. Namni sammuun ijaarame taanaan ofiif ijaara deeme. Sammuun inni ijaarame taanaan kaati ijaartee diiga. Kana fakkaata. Ayyee ammaan kana walitti bu'insi akka biyyattiitti bakkeewwan garaagaraa keessa jiru. Akka Oromiyaatti immoo deebinee yoo ilaalu qaamni hidhatee socho'u jira. Gamanaan immoo qaamni kan mootummaa jira. Walitti bu'insi qaamota kana lamaan gidduutti geggeeffamu immoo kallattiidhaan yookaan al-kallattiidhaan hawaasa bal'aa irratti dhiibbaa mataa isaatii hin qabaata. Gama dinagdeedhaan akkasumas hawaasummaadhaan bifa akkamiin xiinxaltume Dr. Rooba? Gaafiin kee gaafii gaariidha. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru rakkoo baay'ee guddoodha. Jecha tokko kan gammoojjiitti dubbatamu tokkotu jira. Cittoon beektaa cittoo. Waan cittoon na goote waan barri na godhe cittoon gaalan goonee jaarsee bulaan. Gaalli cittoo itti ba'e taanaan rakkoo ofiif of nyaata gaalli. Yoo cittoon itti baate cittoon nama nyaatti ni beektaa. Ilkee isaatiin of nyaata gaalli. Ofumaaf deebi'ee of madeessa. Ofumaaf deebi'ee of madeessa. Cittoon san itti babal'achaa deemtee jechuudha. Dhimmi Oromoo akkas ta'e. Gaafa rakkoo qabnu gaafa silaa afaan tokko haasofnee wajjii ta'anii wajji qabsaa'uu dandeenyu wajjin turre. Gaafa diinni nurra ture diina ofirraa kaasnu gaafa daa'imni irreecha irratti dhumaa turte. Awwadaayi kaasee cola maali? Cinaaksanii kaasee hagaa moyyaalee tarafatti wallaggaan bu'i. Gaafa daa'imni karaa irratti dhumaa turte wajjin turre. Har'a gaafa carraan Oromoo harka ga'e. Abbuma fedhe harka haa ta'u Oromoo harka gaafa ga'ee jira. Paartii siyaasati miti inni guddaan. Carraa har'a nu harka ga'e kan halkan tokkotti halkanuu akkanuma tokko takkatti aduun hin baatu. Kuni seera uumaati. Jalqaba diddiimatee deebi'ee bariin gadhiisaa deema dukkanti gadhiisaa deema aduu guddatti aduu ifatti achi baane. Halkan tokko yeroo takkatti wanti baaduu jiru. Suuta bare kana walii hubannee
walaangeessuu dhabuuf walitti hinaafuu fi wal sakaaluun gadaa Oromoo keessas hin jiru, aadaa Oromoo keessas hin jiru, abadan hin jiru. Kana jidduutti eenyutu miidhamaa jira? Qonnaan bulaa fi uummata daka jiru sani kan miidhamaa jiru. Warri magaalaa keessatti teenyu garuu kana nu hubannu miti. Bakka lamatti gargar qoodamee jira dhaloonni. Tokko qaama mootummaa deeggara, tokko immoo qaama bosona jiru deeggara. Qaamni mootummaa dirqama olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Qaamni gaara jiru san immoo gaaffiin inni qabu maalidha? Gaaffii sayyoo teessootti fidate hoo qaamni jedhu jira fakkeenyaaf anaan dabalatee teessootti dhufe gaaffiin isaa maal rakkoo qaba? Iddoo uummanni gidduutti rakkatu. Kanaaf uummanni qotachaan jiru manni irratti hubachaa jira. Daa'imni isaa jalaa du'aa jira. Qabeenya irraa fudhachaa jira. Qabeenyi fudhatamaa jiru qabeenya kan warra kalee nu saameetii miti. Qabeenya abbaa keenyaa qabeenya Oromooti. Oromoon cabsuun dur gurraan dhagayaa ture. Har'a kan Oromoo cabsaa jiru Oromoon garuu eenyutu nu ergachaa jira gaafiin. Yoom ergamtummaa jalaa baanaa gaafiin. Mana kakootti. Yoom xiinsammuu mo'ataa qabannee sochoon. Haga yoomitti dipendent taanee haga yoomitti shiraatu nurratti xaxame jechaa oole. Shirree xaxuu akkamitti dadhabe sabni guddaan kun. Gaafii maayinooritii fudhatee maaliif deema? Hayyuun Oromoo gaafii saba guddaa gaafachuu hin danda'u. Maaliif? Kana kan rakkina uumaa jiru. Kanaaf dirqamni olaantummaa seeraa kabachiisuu immoo mootummaarra jira. Kana kakootti. Dirqamni olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaarra jira. Kana gaafaan jedhu kachi jiru obboleessa. Kanas jiru obboleessa. Jarri lamaan kun silaa hidda gidduutti uummanni dhufu. Hidda ammaas obboleeyyan lamaan wal ajjeesan. Teessootti dhufee Oromoon marii qabaa. Teessootti kan ofii fixatee diina ofii irratti hojjete. Waliin ta'ee sila hojjete hedduu gaariidha jechuu barbaadeetii. Kanaaf namoonni kana dhagaan sila. Tasgabbaanii dhaabbatanii gochaa jiran kanarraa of eegani. Baay'ee gaarii. Oromiyaa baay'isawwee Oromiyaan naannoo Tigraayin ala naannoo hundaan daangoofti. Kana hubachuun dirqama ta'a keessaaf warri gaara jiru jechaadha. Oromiyaa osoo Oromoo hin ijaarin Oromiyaa ijaaruu hin dandeessu kakootti. Oromoo ijaaruu qabda dura. Oromoo xiinsammuu Oromoo osoo hin ijaarin Oromoon akka sabaatti of danda'ee kophaa dubbachuu osoo waliin amantii isaa dhuunfatti beekee jecha. Kana osoo hin ijaarin waan akka gochuu kan dandeenye kana baruu qaban. Lammaffaa uummata keessaa ba'an miidhuu qaban. Siyaasni kan biraa uummata keessaa ba'an miidhuu qaban. Siyaasa hojjechuu abbaan barbaadu dhufee haa hojjetu. Mootummaan ammoo ergaan inni qabu olaantummaa seeraa mirkaneessuuf dirqama qaba. Abbummaa fedhee haa ta'u. Whatever he is. Olaantummaa seeraa mirkaneessu. Namni miidhamuu qabu siin jechaa jira gidduu kanatti. Namni miidhamuu qabu. Abbummaa fedhee haa ta'u. Kan uummata miidhu mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu qaba jechuu barbaadeeti. Kanaaf Oromiyaan rakkoo keessa jirti. Guutumatti gaafaan sitti himu rakkoo keessa jirti. Kanaaf rakkina kana keessaa bahuudhaaf ammas mootummaan naannoo Oromiyaa qofaatti wanti inni gochuu danda'u hin jiru. Uummanni hojjetee hojjechuu qaba. Warri qawwee kaasee gaara jirus kan hubatee teessootti dhufee mari'atee siyaasa ammayyaa hojjechuun dirqama ta'a. Sababni isaas Oromiyaan asiin Somaalee naannoo Somaalee wajjin kiiloomeetira 1,000 ol daangeffamti. Rakkoon irraa sirraan uumamte taanaan kanaa eeguu hin dandeenyu. Inkwaan keessaa wal nyaachuu miti. Naannoo Amaaraa wajjin daangaa qabdi. Affaar wajjin daangaa qabdi. Naannoo Amaaraa wajjin daangaan jiru ammallee rakkoo qaba. Kunumtuu rakkoo uumame taanaan eeguun hin danda'amu jechaadha. Dhugumaaf saba kanaaf yaadnoo jedhan namoonni ni mormina jedhan kana xiyyeeffannaa keessa galanii mootummaa amma aangoo irra jiruu miti qaama Oromoof guyyaa tokko dubbatee cinaallee dhaabbachuu qaban jedhama. Kanuma kan jechuudha. Yaadammaan kana kaastan irratti dhaabbileen siyaasaa Oromoo dhuunfaan yeroo dhaabbatanii yaada mataa isaanii hin qabaatu. Haa ta'uyyuu malee yoggaa walitti dhufan immoo yaada fidanii dhufan sana akka ejjennootti qabatanii dhaabbachuun isaanii dhaaba siyaasaa cimaa ta'e Oromoon akka hin qabaanne
godheeraa. Dhiyooma kan filannoo ja'affaa geggeeffame irratti dhaabbilee siyaasaa kan maqaa Oromoon socho'an 8 ol ta'u. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo yeroo walitti dhufan yaada fidanii dhufan dhiisanii ejjennoo mataa qabachuun isaanii rakkoo guddaa erga ta'eeti. Maaltu ta'uu qaba kana fuudhaaf ittime? Gaafii nuti na gaafatte gaafii hedduu bal'aa fi gaafii walxaxiinsi keessa jiru xiqqoo akka kootti. Rakkoon paartiilee siyaasa Oromoo har'aa miti kan jalqabe. Bara ce'umsaa jecha bara 1984 akka warraa Bashaatti yookiin akka Faranjii 91 dura jalqabe rakkinni kun. Dura jalqabe wal qooduun jechaadha. Osoo waliin galiin paarlaamaa galanii. Osoo waliin galiin paarlaamaa galan. Sanii fi wayyaaneen shira irratti hidhattee kaan booleen kaan baaleen baastee kaan ajjeestee kaan qawwee irraa hiiktee kadhattuu gootee kaan lubbuun badee jecha. Eegalee kanaaf achirraa jalqabe qofaatiin deemee ammas bara 2008 Eertiraa keessatti wal qoodaa turte. Achirraa jalqabe dubbiin. Siyaasa hojjechuun abshaalummaa barbaada akka kootti. Kan dhiyoo kana walii galanii gargar diigamanis wal dhabdeen isaan gidduu waan jiruufi miti. Wanti irratti wal dhaban hin jiru. Waan waliin dhaban malee jecha. Gadi baanii maakiyaatoo jiru kan isaan hin du'an kan du'ummoo uummata. Kan irratti wal dhaban inni guddaan aangoodha akka kootti. Sirna gadaa Oromoo keessatti nam tokko kan abbaa gadaa ta'u filatame taanaan adda dungatee dabarsee fi kannaa. Nu biratti safuu kanaatu kufe. Kan aangoo carraan aangoo harka buute wal aangeessuu waan dadhabaniif gargar bittinnaa'anii ibsa garagaraa laata. Akka saba guddatti paartii saba kana madaalu yoo xiqqaate paartii lama kan uummanni itti abdatu tokko biyya bulche tokkoof ijaaree tokko bor dhufee uummanni katti abdatu gochuu kan silaa kana uumuu danda'u isaan. Isaan ammoo qoodiinsa aangoo irratti waliin galan ofiidha. Gaafa waliigaluu dadhaban dhimmicha gandatti dhiibanii gaafa waliigaluu dadhaban dhimmicha amantatti dhiiban. Irra guddaan kan hin sodaatu dhimma amantatti dhiiban kan baay'ee sodaatu. Maatii kiyya keessa yoo xiqqaate amantaan Itoophiyaa keessa jiru hundi waan jiru jechuudha. Kanaaf uummata biraa miti rakkoon kan jiru. Tokkoffaa warra paartii siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'e bira jiran. Lamaffaa hayyoota Oromoo gaggaariin akkuma jiranitti kan sabaaf uumamu akkuma jirutti kan ergamus jira. Agaraa jirraa bara. TV warra kaleessa yalaa kaachoon gaaniin abbaarran warabeetin mallisaan. Uummata keenya uummata Oromoo naannoo Soomaalirraa gimmaasha miliyoonaatii ol buqqa'ee ilmi namaa haati karaa irratti ilmoo deesse rooba keessatti nama lubbuun itti awwaalan sani jeneraalonni TPLF gaafas wajji waraanaa turan sani har'a isaan wajji teessee gaafa siyaasa xiinxaltu kuni hedduu garaa nama gubu. Kanaaf rakkinni warra baratee bira jira malee uummata bira hin jiru. Uummanni kun miskiina. Gaafa ce'umsaatis carraa argadhe jee gammadee hin taane shirritti itti xaxamee biyyaa bahanii warri biyyaa bahuu danda'anii bahanii warri dhuman ni dhuman. Ijoollee hedduu dhume firoota hedduun dhabe. Firoonni kiyya baay'een gaafa ce'umsaa warra gaaraa galee waan ta'eef jechaadha. Hedduun itti dhabe jechaadha. Kanaaf achirraa jalqabee har'allee garuu shira gaafas nuti xaxamisa yaadachuu dhabuun keenya kun rakkoo. Hedduu rakkoo guddoo. Yeroo baay'ee waa hin dubbatan gowwaa jawwee hoggalama ciniitti jira. Tokkoffaa osoo laalu jawwee miti moo jawwee lijee osoo tuttuqu. Lamaffaa immoo osoo agarsiisu nama yaameeti jawween na ciniina jawwee miti hoggaa janii laalaa na ciniitti jira hoggalama ciniina gowwaa. Maali hoggalama jara kana wajjin wanni jechuun gaafa wayyaaniin dabra biraan geesse bara warra miidiyaa irratti as ba'eeti goosh TDF Finfinnee nu galu jira. TDF itu Oromoo araa kiiloo kayaa jira. Akkamiin sammuun namaa kana yaaduu danda'e. Kanaaf
paartiin siyaasa maqaa Oromootiin hundaa'es ta'e hayyuun maqaa Oromootiin hayyuu jedhamee taa'us likkii isaa yoo beekuu dadhabe likkii uummata kanaa beekuun uummanni Oromoo uummata guddaa saba guddaa akka gaanfa Afrikaatti jecha. Kanaaf yoo ifi maraataa ta'e adabatee taa'u yoo dubbachuu danda'e akka uummatatti dubbachuu hin dandeenye taanaan silaa callisee gaarii. Abbaan ergamuu barbaadu deemee haa ergamu haa callisu nurra. Kanaaf dhimmi keenyatti walti taane jechuu barbaadeeti hedduu walta ta'a. Kanaaf yeroo baay'ee dhimma Itoophiyaa kanarratti dubbii dhiiban malee kan keenya hedduu ulfaata jechuu barbaadeeti. Baay'ee rakkoo siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa ammaan kan akka biyyaatti akka Oromiyaattis jiru furuudhaaf maaltu ta'uu qabaa? Eenyurraa maaltu eegamattu? Dursa akka biyyaatti sanaan booddee immoo akka Oromiyaatti osoo naa ilaaltanii. Akka biyyatti jalqaba akka biyyatti wanti hojjetamuu qabu. Inni tokkoffaan institutional reform. Dhaabbattoota jira reformii gochuun dirqama ta'a. Kanan goone taanaan rakkoodha jechuudha. Carraa sila haguma argame kana of harkaa dhabuu fi qaama biraatiin butamuun carraan akkasii uumamuu waan danda'u jecha. Institutional reform dirqama ta'a. Muummichi gaafa dubbatu oda geesse taate paarlaamaa irratti gaafaan jalqaba muummicha ministeeraa ta'ee masara mootummaa seenee qulfiin harka jalaa ture alaana qollofanii gibbii keessallee deddeemuun natti hin dhiisan ture wahallee silkiilleen sarbilaansii isaanii jala turte jechaa ture. Kun hin dhugaadha. Sababni isaatis maali? Jarri kun yoo xiqqaate karoora waggaa 50 baafatan. Akkamitti Tigraay gudditti ijaarre jedhanii jechaadha. Qabeenyaanis humna waraanaatiinis. Kanaaf muummichi jalqaba kan raawwate maali? Institutional reform keessaafuu military institution. Dhaabbilee humna ittisa raayyaa biyyaa jechaadha. Isaan san reform gochuu. Lamaffaan security sectors. Qaamolee nageenyaa reform gochuu. Sadaffaan monitoring institution. Dhaabbilee maallaqaa jechaadha. Maallaqa jijjiiree reform godhu. Inni arfaffaan ammoo foreign relation hariiroo alaa. Asirratti seeraan hojjetamuu dhabullee akka kootti kontentaala mataa kootii ta'e jecha. Namoonni muraasni ambaasaadarroonni muraasni kophaa isaanii socho'an jiran. Akka nama dhuunfaa tokko miidiyaa irratti tasmanii kanneen akka ambaasaadar Suleemaan Daddafoo nama hedduu cimaa nama hedduu baay'een jaalladhu nama sana. Namas waa'ee dhimma biyyaatiif quuqamee dubbatu. Injiinar Silashii Baqqala, ambaasaadar Injiinar Silashii Baqqala. Namoota cimaa akkanaa kanaatu jira. Kan ammoo deemee dhokatee gaafuma rakkoo yookiin biyyatti gala. Gaafaan gorraa bu'e. Kan akkasitti hedduu jira. Kan sagalee hin dhageessan jechaadha. Biyya bu'ee dhaqee akka biyyaatti socho'aa hoo xiqqaate waa'ee biyyaa influensi gochuun miidiyaa addunyaa irratti dirqama taa'ee yaada karaa hariiroo alaa kanaan wanti hafu jira kan kanaan alaa institutional reform irratti hedduu hojjetamaa jira jechuu barbaadeeti. Akka Oromiyaatti gaafaan dhufu institutional reform kanarratti mootummaan hedduu hojjechuu qaba. Kan akka kootti jechaadha. Hedduu wanti hojjetamu hedduutu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhuguma wanti hojjetee jira. Wanti hin haalamne keessaafuu uummata keenya beela jalaa bilisa baasu. Baay'ee bilisummaan beela jalaa bilisummaa argachuu bilisummaa guddoodha. Uummanni keenya Somaalee Moqdishoon beekanii Hargeysan beekan achi dhaqee kadhata afaan Oromootiin gaafas garaan si raafama. Somaaleen achiitis rakkoo keessa jirti, wal waraansa keessa jirti. Believe me, bakka iyyuu boombiin biyyatti. Osoo akkasiin kadhattu Somaaleen osoo akkasii kan keenya maaliif osoo lafa magariisa kana qabu achitti godaanee kadhateettee gaafa yaaddu rakkoon siyaasaa hooggantoota siyaasaa bira jiru tokko inni lammaffaan amala hojii jechuudha. Amala rakkoo baaddachuu kana uummata keenya barsiisuu qabna. Inni sadaffaan uummanni keenya gara nyaataatiin akka of danda'u gochuudha. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guddaa hojjete. Teenyuu jechuun hin barbaada. TV boqqolloo, TV maarree, TV maarree jedha. No, dubbiin akkasii miti. Afaan Amaariffaatiin waa tokkotu jira. Jecha tokkotu jira. Isaaf saayii kaflu hassaa baay'istuu jedha barreeffamni tokko kaafee tokko irratti. Isaaf saayii kaflu hassaa baay'istuu jedha.
TV boqqolloo TV maarree jechuu osoo hin taane uummata beela'e siyaasa ittiin hojjechuu osoo hin taane kan beela'e nama beela'e nyaachisa jedha kitaabni qulqulluun. Quraanni isa akkasuma jedha. Nama beela'e nyaachisteeti malee nama beela'e irratti siyaasa hojjechuun is big shame. Kanaaf akka dhaabatti qofa osoo hin taane akka hawaasatti diiyaasporaan ala jirus wanta hunda ija siyaasaatiin qofa laalaa ooluu osoo hin taane uummata kana akkamitti beela jalaa baasna akkamitti rakkina basic needii kana jalaa baasna kan jedhu jechaadha. Hawaasa diiyaasporaa Somaalee asirratti galateeffachuu barbaada. Naannoo Somaalee dhufanii invest godhan irrespective of their political difference. Garaagarummaa siyaasa isaanii dhiisanii abbaan biizinasii hojjeta. Kan keenya immoo abbaan qabeenya qabullee siyaasa hojjetu waan kana. Yoo xiqqaate nam sharrakkoo nama shanii yoo hiike gaariidha. Kanaaf TV boqqolloo TV maarree jecha walabaaraa osoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa kanarratti hojii guddoo hojjetee kanaaf itti fufuu qaba jedhee yaadan. Gaheen irraa eegamu maali? Akka nama dhuunfaa tokkotti wanti ani yaadu yeroo baay'ee maaltu narraa eegama narraa? Maaltu narraa eegamu? Akka muuxannootti wanti sitti himu qabaadhee osoo hin taane gaafa koronaa san gisee mana taa'uu tokko yaada. Iddaan mana taa'u haadholee ijaarsa hin qabne kan ijaarsi jalaa du'e. Isaan kun maal nyaatan dhiiroo jedhee yaadee Facebook irratti as ba'ee namoota gurmeessutti gale. Biyya keessa hanga biyya alaatti jecha. Torbaan lama keessatti toora qarshii 800,000 walitti qabe. Makiinaa fe'ee fi hin geesse. Nyaatatti kanneen. Siigalee namoota akkasii irratti siyaasa hojjechuun gaarii miti. Haga humna keetti maaltu irraa eegame jettee hojjechuu. Abbaan siyaasa hojjetu gaafa siyaasa hojjetu yaada mo'atan kootu mo'adhu. Ani Oromiyaaf kanaan godha, biyyaaf kanaan godha, uummata kanaaf kanaan godha jedhu. Godhi agarsiisi. Siigalee godhi agarsiisi. Gootiin agarsiisne taanaan booda maqaa paartii feete laxafattee deemuu osoo hin taane abbaan gochuu danda'u san kan biraa dhufee bakka san fudhachuu qaba. Kan hin goone immoo hin goone. Kanarratti walii galuun dirqama ta'a. Maali? Masaafni qulqulluun ni jijjiirame. Masaafni qulqulluuf quraanaatu jijjiiramne malee wanti biraa wanti jijjiiramne jiru jedhan. Kanaaf kan hubachuun dirqama ta'a. Paartii mormitoota irraa maaltu eegamaadha gaafa inni guddaan. Paartii mormitoota irraa gaafa filannoo as baanii na filadhaa jedhanii cawwaaquu qofa osoo hin taane gaafa rakkoo uummata cinaa dhaabbachuun dirqama isaaniiti. Mee paartii siyaasaa kamtu paartii morkataa kamtuutu midhaan nyaataa fe'ee uummata keenya kan beela'e Booranaa biraan dhaqe. Uummata keenya kan beela'e Baalee biraan dhaqe. Kamtuu Gujii biraan dhaqe. Kamtuu Harargee biraan dhaqe. TV irratti as ba'anii mootummaan nyaata hin finne mootummaan irdaataa hin kennine jechaa oolu osoo hin taane isaan lammii biyyaatii miti. Mootummaan gargaarsa laachuu የመጀመሪያው dirqama isaa jalqabaati. Waa sadii saba bulchuu gochuu qaba mootummaan. Tokkoffaan freedom from fear sodaarraa bilisa gochuu qaba mootummaan. Lammaffaan freedom from want freedom of want wanta nyaatu nyaataan of danda'u wanta mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa jiru jechaadha. Sadaffaan freedom of dignity namummaa namaa kabajamee namni akka namaatti yaadamuu qaba malee abidda keessa namaa gubanii footoo wajjin ka'uun kana mootummaan dirqama isaati. Kana osoo diinni beekuu qaba mootummaan qaamni biyya bulchu jechaadha. Ni beekas. Mormitoonni immoo akka siviilii tokkotti akka lammii biyya tokkotti maaltu isaanirraa eegama kanaan jette taate dhimma hawaasummaa irratti jalqaba hiriiruu qaba sila. Ani takka hagammaan agarree waan agartee hin beeku gargaarsi isaan makiinatti fe'anii uummata Baalee, uummata Booranaa, Oromoo, Harargee bakka beela'e geessanii nagarre. So qarshii hin qabnu kan jedhan taate qarshii gaaruma qaban jedhee yaadaan akka kootti. Kanaaf tokko kana. Lammaffaan nageenya irratti waa'ee nagaa. Yoo nagaan biyyi nagaa taate isaan nagaan siyaasa hojjechuu danda'a. Biyyi nagaan taane taanaan rakkoo. Kan biyya bulchuufis rakkoo. Kan boruun biyya bulcha jedhuufis rakkoo. Kanaaf dhimma waloo irratti dhimmi waloo tokkoffaan social responsibility. Lammaffaan peace and security.
Lamaan kanarratti sirriitti wajjin hojjetan taanaan I'm quite sure uummanni lubbuun jiraataa nagaan jiraataa boru kan isaa ta'u filataa jechaadha. Kana fakkaata. Dr. Roba yaada nu laattaniif guddaa galatoomaan jedha. Ulfaadhu atiillee baay'ee galatooma. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoonni Finfinnee Multiimiidiyaa turtiin nuti keessummaa keenya waliin qaban kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.